ineegan. Isa lammaffaa immoo amantii. Sadaffaa obsa dhume kanan nubbadha. Eegu amantii obsa dhume. Jara kana sadan dubbadha galgala kana. Waan kana gidduudha hin dhabamu. Eegaa jirti amantee garuu obsi kee dhume. Waan kana sadan dubbadha. Regular madiisa adii abayyaa laba warra hadiyaas harka kee deftol qabda. Waan ati eegaa jirtu sanaaf siifannu bada Waaqayyo. Yoo dandeesse na duukaa fi ganan iddoo biraatti rakkatiniti. Waan macaafni qulqulluun dadhabe hin jiru. Tarii immoo harka keerra kan jiru waan namni dadhabe waan ati dadhabde. Biyya kana keessatti waldaa kiristaanummaa jirru kana keessa waa eegaa jirtaa jedhee nama gaafachuun barbaachisu. Hundumtuu eegaa tokko buddeen eega, tokko gaa'ila eega, tokko fayyina eega. Kana sadan keessaa tokko ta'a. Tokko buddeen, lama gaa'ila, sadii taataa dafti ol tiggiirra kan jirtu. Ilaasa kooti gurraacha uffatu kana eegaa jirtu amantee garuu obsa kee dhume siin dhufadha Waaqayyo. Irran deebi'a waa eegaa jirtu xiqqoo tokko hin amantu garuu immoo obsa kee dhume waatu dhumaa jira Waaqayyo. Taa'ii bakka kanuma. Namni waa hin eegne hin jiru hin jedhe. Yookiin otuu hedduu otuu na nyaachis jettu kan si nyaatu baay'ate. Kaayyoon Waaqayyo lafa kanarra ilma isaa Yesuusin ergeef isa jalqaba buddeen si nyaachisoo tun taane mootummaa isaa si dhaalchisuudha. Nyaachisuuf hin dhufne dhaalchisuuf dhufeen jedhe. Jara lama ture kutaa nama dubbise geessa. Lamaan dhukkubsattoota namoonni danuun garuu jiru. Bartoonni jiru, jaarsolii waldaa jiru, amantoonni jiru. Irran deebi'a. Kutaa amma dubbifne irraa amantoonni jiru, jaarsolii waldaa jiru. Bartoonni yookiin tajaajiltoonni jiru. Tajaajiltoonni Pheexroos, Yohaannis, Yaaqoob fa'a. Amantoonni immoo warra mana Yaa'iroositti yaa'ee ba'uu fi warra intala Yaa'iroosiin duuteetti odeessaa jiruu fi warra dubartitti ishee dhiigni dhangaleetti naannee deemudha. Waan kana lamaan gidduu jirta ta'a. Waan kana lamaan gidduu jirta ta'a. Amanteet akkatti waa itti baatu dhabdee haalonni naannoo keessi daangessaniiru ta'a. Dagaan jiru namiru. Haalonni naannoo kee jiran akkatti waa itti hin baaneef si qabaniiru. Garummaa amantee deemaarti. Garummaa yaaddee deemaarti. Garummaa karoorsitee deemaarti. Haalonni naannoo kee garuu si daangessaniiru. Ergaan qaba nama kuna afuriif. Haala naannoo si cabsisiisa Yesuus. Nam baasanne kooti. Erayyaa ameen jedha. Nama si bira jirutti galagalii takkeedin haala naannoo keetti si qabe sana cabsitee baataa'e. Injattu. Amma akka adaraa waaqoo nama muraasaaf nan gadde bakka yaadannoo sammuu gondee qalama. Qalan naannoo keessan ibsitee baate. Qalan kudheedhuma wantichi koo bulchaa gandaa biraa ba'i miti sagalee nama jechaa jiru manaajera jechaa jira miti. Baankii kee koo hojjetutu dhaabatee sin baasee dhaara miti. Yoo dhuguma ni sochootaaf ta'e yoo dhuguma sagalee waaqaa sinaasa ta'e hinnaataaf lapheen kee hin cabaaf taanaan warra sitti naannaan gidduudhaan si fuudha. Kana bara. Amantoonni yaadi isaan qaban yeroo hundumaa ta'innaan hin taa jedhan jala sararan. Waaqayyo gargaara warra amantootaati. Namoonni tokko keer yeroo baay'ee amantoonni shakkii kan qaban yaadi isaanii dadhabaa kan ta'e amantii isaanii caccabaa kan ta'e amantoota keedanu. Lammaffaa tajaajiltoonni yeroo hundumaa nama isaan gararraa jiru eegu. Dhimma kee gara tajaajilaatti geessinaan ta'uu didi innis waan eegu qaba waan ta'eef.
dhimma kee amantootatti haasofnaan amanaatti dabarsee amantootatti dabarsanii taabiliktee mudaan kee magaalaa hoolotaa guuteera ta'a. Qassadee ejjennaa faana isaatiin gara mana keenya dhufu lafatti qabamtee jirtu sanaa dhufee si baase. Rebannaataችሁ yaabaa jira. Eeshi dubartiin dhukkubsattu kun dhukkubsattuudha. Nama dhukkubsataan si dhukkubaa hin jedhamu. Dhukkubsattuudha waan ta'eef. Hin dhukkubaa hin jedhamu. Mana yaalaa gaafa dhaqu namni tokko waanuma ija isaa qabu wallaaliyan. Maanni si dhukkubee jedha dhaqee. Lakkii fayyaadha. Fayyaa taanaan nattee jiifte achi. Ayya waaqa gooftaa. Si dhukkubaa jedha. Namni fayyaan takka ciisuun barbaade mana yaalaa dhaqee kan beekume. Boqonnaa fudhachuun barbaade mana yaalaa naqaa nami. Naqaa jiran. Wookeechitti baatanii beektu. Gibbii sana keessa kan jiru yaalchisaaf yaalamaadhuma. Nama yaalu kanuma. Kanan darbu. Dubartiin kun rakkoo ishee ofiin gadi dhiphatti malee inaasofti. Waan wal fakkaataa lama. Ol guddattu intala Yaayiroos dhukkubitti cimee fi dubartii takka jiraatte waggaa 12 dhiigni ishee dhangalee bakka tokkotti. Jara kanan bakka tokkotti waa sin hin bartuurraa kana dargattu odeeffannoodha. Yesuusirraa kana dargattu garuu fayyina. Dubbiin kun yoon dubbadde sinii gala. Ilaa warra Yesuusitti dhiyoorra informeeshinii Yesuus argattaan jedhe. Yesuusirraa moo fayyina guutuu argatta. Dubartiin kun informeeshinii yookiin odeeffannoo dhugaa qabattee manaa baate. Jarana odeeffannoon ati gurraa qabdu murteessaadha fayyina keetiif. Odeeffannoo amma gaafuma dhuftanii baadhannee waaqeffannee baana achitti badaan fayyamu odeeffannoo kana guurtee deemtu taanaan harka sirra kaa'u dhiisee otuura ergamoonni dhufanii gadi si qaban yookiin golbooba wayii keessa kaa'anii fayyaadhuma akkuma sirra dhufteetti baata. Odeeffannooti gurrattee jirtu sirrii miti. Waan tammuu keetti saabdee jirtu sirrii miti. Namni baay'een kan inni fayyineef amanuu dadhabuu duwwaatuun ta'an ilaalchanni fayyuu isaatii qabu sirrii miti. Sirrii miti. Nama baay'ee koo gaafa waaqayyo fayyisu deebi'anii dhufan. Sababni isaa fayyina akka xinqolaatti akka mana digimtii walitti kan laalan jiru. Harkarraa qaba jedhu. Harkarratti dibateera jedhu. Odeeffannoon ati waa'ee Yesuusiif qabdu murteessaadhaan jedha fayyuu keetiif. Waan sirrii waa'ee Yesuusiin nageenya ta'an anamma yeroo sana yoon hin arganne ta'ee abbootarraa waa dhaga'eera. Wanti dhaga'e namoonni dur wangeela kana lallabanii kunoo gaayyaa beektu kanatti naa butaame kan. Dooktar Sinan Joorsa. Foonummaan mucaa keessan afuran garuu abbaa keessan yoon ergadhe rakkoon qabu. Laala deemna gaama maasaa maalii vaatii maalitti tijjita kanatti maasaa hin jedhe. Gaafuma wangeela kana lallabanii kottuu seexana baasii jedhanii nama waamu jedhan laa jedhanii dhageessa kan. Wangeela harkarraa qabu. Hamma dadhabina isaaniitiin hamma beekanii yaalanii gaafa wangeela lallabanii aragee kana dhugaatii wangeelatti lallabu warra baadiyyaa kanatti yeroo wangeelli tokko dhabee gahu inni dhaggeeffatus gaayyaa tuutaa aragee dhugaafuma dhagee akkatti dhageetti dabarsanan waa amma tuuni sitta madde maal inni nama nagaa miti. Maal nama nagaa miti inni hin beektu maatiin sakkoo qaalluu waaqessumii nama lama immoo ajjeeseera jedheen sitti sobala soba taayi. Kakka tureen immoo inni gaafa dhufe karaarra darbu isaaniin akkeedha. Beektaa namicha gurbaa sana beektaa hin beeku nama lamata harkatti du'eedha. Isuma dhagee dabarsa. Waan sirrii waan qabatamaa iddoo argattu sitti waan qabatamaa
information is odeeffannoo dhugaa lafta dargattu Facebook irraa miti. Odeeffannoo qabatama dhugaa kana dargattu macaafarraa Kiristoos irraa argatta. Ameen. Hammin jedhina ameen jedha. Ameen. Dubartiin kun odeeffannoo argattee manaa baate. Hin fayyisa namicha fayyisu tokko asirra darba Yesuus asirra darba dhageesseet. Akka dhageesseen immoo hin qophoofte. Ilaa ishee marran deebi'a. Akka dhageesseen hin teenye hin qophoofte hin jedhe. Amma waa dhageessa qophaa'uu dandeessaa deema. Dhugaadhaa kun. Amma deeftee qophooftaa. Dhugaadhaa kun. Waamichi addaa tokko si qaqqaba. Qophaa'i yeroo. Qophaa'i. Baay'ee qophoofte. Qophii ishee kana immoo uffata miiccadde qophaa'e manaa ba'een jennu. Ofii qophooftee Waaqayyo wajjin haasofte garaa ishee bilcheessitee manatti akka manatti fayyadeen baraa. Dubartittiin fayyinni ishee manaa jalqabe. Manumaa jalqabe jechuun hin danda'a. Gaafa sammuun kee fayyu manaa ka'i makoota akkasumatti har'a nan fayyadii ka'i. Baaraqee man immoo yaalchisa waldaa isa gajjallaa kanatti ta'uu ittee dhufte taanaan siin ta'u. Murteessii makoottu manatti. Ganaa lallabbii harkiftee iddoo biraatti fiduu gaafata nama baay'ee. Nan fayyadee yaada. Naman taa jedhee yaada. Nan kaadee beedee yaada. Ofitti faraddee waan ati teessuuf eenyu firdii sirraa taasa. Sanamni sitti faradee Waaqayyo sirraa taasa. Sofitti faraddee ofirraa taasi. Ameen. Manaaba tajaajiltoonni amantoonni wal duukaa jiru. Yesuus bishaan ciisa gamaa sanaa ergacee Yaa'iroos geggeessaa waldaati jechuun jaarsa waldaa jeessan sila dubbataa turedha. Jaarsolii waldaa keessaa isa tokko. Warra mana qulqullummaa geggeessan keessaa isa tokkodha. Mana mucoo isaa dhukkuba. Oduu Yesuus dhageenyis. Oduu Yesuus dhagee. Gaafa dhaga'u intalli kootu dhukkubi kun itti cimee hin du'in gara barsiisaa dhaquu qabaa jedhe. Fiigee gaafa manaa ba'u Yesuusin duukaa nama baay'ee jira. Kaan buddeen waan nyaateef, kaan jireenya waan argateef, kan waan itti tolu, tokko tokko immoo ittuma ilaaluun namatti tola. Waanuma isa ilaalan keessa wala namni baay'een namatti tola mikkoo kana ilaaluun kana akkas gochuun namatti tola. Fayyina kana ilaaluun namatti tola. Jireenya kana keessa jira namatti tola. Waan jedhaniif duukaa dafee fixa dubbadhe duukaa jiruun jedhe. Gaafa duukaa jiran jarri kun waa'ee buddeenii kan beekanii waa'ee jireenyaa kan beekanii. Tokkoof waa'ee buddeenii bareechee galaaf tokkoof immoo waa'ee fayyinaa bareechee gala. Namni waa'ee buddeenii bare qophaa nyaata. Namni waa'ee jireenyaa bare garuu hawaasatti addunyaatti taasa. Irran deebi'a ishee kana. Namichi waa'ee buddeenii galee mana cufatee nyaataan jedhe. Inni waa'ee jireenyaa galeef garuu gadi ba'ee lallaba. Buddeentu sii gale moo Yesuustu sii gale? Kanaaf mana kee teessee buddeen nyaachuu rasa nyaatte nyaadhuuti ba'i lallabe. Namas bira kan qabee geeri. Sana geesse kana ba'i lallabeedhaani. Jedhaan irra deebi'aati. Nyaatanii hin taane jedhaani. Nyaatanii deebu'eedha. Akkasila. Haleluuyaa. Dhaqanii Yaa'iroos fiigaa dhufeetu miilla Yesuusitti kufe. Yaa barsiisa. Intalli koo baay'ee dhukkubsattee waan jirtuuf kottu gara mana kootii dhaqii intala koo naa kaasee naa fayyise. Otuu hundumtuu yaa'ee gara mana Yaa'iroositti deemu. Tolee garaatittiin gara saadhatte gaafa ilaalu sindidu Yesuus. Ameen. Waa haafa wayii garaatti guurtee deemte taanaan garuu hin naqu. Mokkori takka'edha. Gaafa dhuftu garaa kee ilaala. Garaati ittiin dhufte attamina waattaa. Gaariidha garaan kee. Waa cimcimtaa waan fayyinaa kana garaa kee keessa jira moo waan biraa? Gaafa kadhattu garaan kee murteessaadhaan jedhe. Tokko tokko karaa irratti Yesuus hin dhageessifatu. Baay'een nama amma waldaa keessatti dadhabe. Ayyaa Waaqayyo godhu. Ani mee kanuma arguurra namoonni Yesuusin duukaa deeman waldaa keessatti waajjifachuu dadhaban. Dubartittiin garuu bakkeetti Yesuusin dhaabsifatte. Amazing. Waan addaati. Waan addaati. Namoonni baay'ee mishigii galanii halkan 40 guyyaa 40 tsoomanii
Yesus jala achi jedhe. Sababni isaa guyyaa isaan kadhatantu cubbuudhatu hin taane garaa isaan ittiin kadhatantu sirrii miti. Mana qulqullummaa keessa hintara dhukkubsattu gaafa dhiisee fiigu mana yaalaa fudhatee naqu. Hospitaalatti hin geessu, buufatatti hin geessu, kilinikatti hin geessu. Qoricha dhukkubni irraa namni beeka namichi. Qoricha dhukkubirraa raafee deebi'ee dhukkuban taane beeka. Gaafa fiiddume gara abbaa qabeenyaatti hin fiigin. Yeroo fiiddume gara sanama xinnoo mashee foon qabu xinnoo jireenyi tolee kanaan fiigin. Fiigi gara Yesus. Hiikni jireenya kee inni dhugaa Yesus harka jira. Harka rukutaa galateeffadha. Tolee hinnannaa Yesus. Kaan gara mana isaatti. Ofiin murteessitee dubartiin kun gubaayii gidduu jirti. Hiikni ishee dhangala'eera. Gubaayii walakkaadha. Lafa dargaggeessi jabaan jiru. Lafa nama cimaan jiru. Dhiibbattee dhaqxee shaashara isaa tuqxe. Yesus kanan godhee deeman hin baane. La raajiin dubartittii kanaaf raajiin hin dubbatan. Dubartittii kanaaf lubi ka'eedhaa raajiin raaji. Ilaa yeroo akkasitti dubartiin tokko hin dhufti hin fayyidi namni hin jiru. Amma nakkee nuti dheeddee himatu. Namni akkasii hin fayyida. Kai amma jedhutti dheeddee kanan dhageenya dubartiin kun. Fayyisaa darbaa hiraa dhageesse. Namicha fayyisuuta siin darbaa hiraa dhageesse. Isa dhageesse amantee kaate bakka kana. Amantee kaate. Otuu godhanyoota ishee nama akka ishee dhukkubantu jiru ta'e foggoraadha yookiin jira sana abdeettee dhagaattetti. Amma tuuni waaqa sitti hin argin malee nama tokko si dhukkubaa ka'ii dhukkuba akkasii dhibee diddaa nama dhukkubsattan zim. Kaa simiti jedhee oon qabee kaase tokko immoo duubaan kaa erga isheen fayyideen immoo hin fayyuu qubaa amante bitati nama laaltee deemu. Ati namni akkasii kiristaanni nama laalee deemu. Kiristaanni fayyuu namaa irratti hundaa'e. Kiristaanni yoo abaluu fayyadanii nam fayyade amanu akka tasaabiiti. Tasaabii isa booddee isa mootora hin qabu. Inni duraa yoo dhaabate hin dhaabatu. Inni duraa yoo deeme hin deemu. Yoo inni dhaabate hin dhaabatu. Gaggagagag jedhe. Ofii mootora hin qabu. Namni mootora qabume. Namni bidda manaa qabume. Abbaan barbaade yoo gale abbaa barbaade yoo ta'u didhanaaf ittaa nami jedhu. Hiixaan kee kuma keessaa sii fuudhama. Reejja baba sanan jedhe abbe. Hin fayyide dubartiin kun gaafa fayyide haasaa ta'e jechuudha. Walgahii gabaabaa tokko ta'e. Walgahii ceesitti himu. Nama akka dubbatee ture. Walgahii ta'e gidduu sanitti teessisitti himu. Yesuus hin dhaabate. Namannatti bu'ee yaada kennaan inni tokko immoo gaafa waasii ta'u warra gunguman hin dhabu. Maali durmaa akkasii. Warra jedhan hin dhabdu takka. Hojii kam hojjetu tajaajilaas ta'e naggaadees ta'e barsiisaas ta'e waasii ta'uuf jedha taana warra yaada kenna hin dhabdu. Maali yeroo isaan geenye warra jedhan. Maali ta'uuf hin jedhu warra jedhan. Maali ganaadhaan nuu jirra warra jedhan. Maali naaf hin taane wala biraadiya sekaaniya. Raajiin raajaabe. Otuu namni ittiin mormuu cabsee waasii taa'ee. Erena nageenya yaabaa jedha. Harka kee akkas godhi otuu namni ittiin mormuu waan haasaa jedhu. Bara urra deebe. Otoo lam marmuumu. Otoo poleesi marmuumu. Otoo baankee marmuumu. Otoo waldaan diduumu. Otoo allaan diduumu. Cabsee waasii taa'ee. Hayi. Gaari isaa yadaa yaboo. Hiraachaa kiraa habaadiyas. Teera diisa habaadiyas. Wayitu dhaqee namarra bu'aan arge. Nama kudha tokko. Otoo siin mormanii. Otoo ta'u jedhanii. Cabsee waasii ta'a. Waan qabdu jedhu. Takka namni si gaafatu waan qabdu jedhu waan godhaa qabdu. Yaada kennu beektaa? Guyyaa tokko yaadatta ta'e kaa'ime miili. Waldaan kun duubaa kun hin dabalamne. Ilaa achi ta'a. Yeroo gabaabaa gidduutti hojiin kee keessa namni waaqatti dubbate. Ammas waan nagee waa keessa. Otuu falmanii hii otuu jedhanii
waatumia madooshani macaafni qulqulluun jedhu madooshaa fi burrusi tokko burrusi isa sibiila qaxxam godhee cabsu madooshaan immoo mizmaara rukutti malee waan biraan dandeessu burrusan argaabe iddoo lamatti waa kutaan arga inni taditta deemaattuu cimaadha iddoo lamattan siira deessus harkatti akka godhe naa hirameera jedhe baala ujari baala fuula kee dura inni dhaabatu hirameera yaa Hallelujah. Amen. Umarin magamad dari wako tay. Amen. Amen. Mali awal. Oi. Yaada kenna dhaabate mali sidibaa irraa muyede. Sidura yoo bu'aniyyuu miilaa yoo sidura bu'an miindaa yoo sidura nyaatan hojii yoo sidura argatan sidura milkaan jechuu miti. Anaaf laa kun si wajjin barate sidura yoo hojii argate milkaa'ina miti. Anaaf ana jedhe kanadha warra sidura milkaansan boordi hafte macarrasha isisuma dhumaayyuu waan nyaattu yoo dhabde waaqayyo akka biyya kuma dhibba sheeraa si kaasuu dhiisuu danda'a yaadiin kana kuma nama nyaataa naafinis ayaatan kuma kudhan waatu anyaatunis miliyoona ta'u anyaatunis waatumea maashinii kakuu kee ariifate